sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Caamsaa 31 bara 2016 harka fuun akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isinii darbudha. Keessummeessaan keessan har'aa ani Noolee Buttaati. Akkuma barame jalqabatti oduu isin dhageessifna. Oduu keenya irraa fincila xumura gabrummaa qeerroon gaggeessaa jiruu fi haqamuu qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ilaalchisee akkasumas kanneen biroo jaalle jiituu gadaa waan qindeeffatte qabdi. Qophii addaa keenya irraas barruu barreessaa irraa fudhatame karaa jaal irbuu sabaa humni xumura gabrummaa hin mirkaneessine bilisummaan gonfatu kan jedhu kutaa 5ffaa isaa qabatee jira. Wallee warraaqsaas qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jecha amma gara oduutti isin dabarsa. Qormaanni biyyoolessaa seensa yuunivarsiitii barattoota kutaa 12ffaa kennamuu eegalee addaan citee jira. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa kallattii hundaan itti fufee. Qormaanni kutaa 12ffaa kun barattoonni Oromoo utuu hin baratiin akka qoraman waraanaan dirqisiifamuu wal qabatee sabboontonnii fi hayyoonni Oromoo qormaanni utuu barattoonni Oromoo hin baratiin kennamu kun haqamuu qaba jechuun qormaanni utuu hin eegaliin qormaatichaa fi deebii qormaatichaa marsaalee hawaasaarra facaasuun qormaatichi guutummaatti addaan citee jira. Qormaanni kutaa 12ffaa kun barattoonni Oromoo torbee tokkoof daree barnootaa nagaa seenanii ta'aniitu hin baratin dirqamaan qormaata kutaa 12ffaa akka fudhatan waraanni agaazii dirqisiifamuu wal qabatee qorumsichi qormaata seera qabeessa utuu hin ta'in ta'e jedhamee barattoota Oromootiin kuffisuuf kan yaadame ta'urraa sabboontonni beektonni Oromoo fi hayyoonni shira diinaa kanarratti dammaquun qormaatichi utuu hin eegalin marsaalee hawaasaa irra tamsaasuu fi deebii qormaatichaa hojjechuun miidiyaalee irra facaasuun qormaata mootummaa abbaa irree afaan qawween dirqisiisee barattoota Oromoo ittiin kuffisuu fi qormaanni utuu hin eegalin marsaalee hawaasaa irra tamsaasuu fi deebii qormaatichaa hojjechuun miidiyaalee irra facaasuun qormaata mootummaan abbaa irree afaan qawwee dirqisiisee barattoota Oromootiin kuffisuu fi baay'ina barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitii seenuu danda'an gadi xiqqeessuun ittiin saba Oromoo miidhuuf karoorfatee fashaleessan. Qormaanni kutaa 12ffaa kun guutummaatti saaxilamee miidiyaa hawaasaa cufaa uwwisee utuu jiru mootummaan abbaa irree wayyaanee qormaati saaxil bahee hin jiru jedhee karaa miidiyaa isaa sobee isaaf gamus otoo hin jaallatiin qormaaticha addaan kutuu isaa ministeerri barnoota impaayera biyyattii beeksiseera. Qormaata kana utuu hin baratiin qoramuu dhabuun qabsoo Oromoo keessatti injifannoo guddaas jedhamee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Cooman magaalaa Fincaa'aa keessatti gootonni barattoonni Oromoo mana barumsaa Fincaa'aa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'ina warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa marsaa 5ffaa daran jabeessuun qormaanni kutaa 12ffaa utuu guyyaa tokko illee hin baratiin qoramuun miidhaa uummata Oromoof jecha kan yaadame jechuun fincila xumura gabrummaa finiinsuu isaanii odeessi sagalee qeerroo bakkichaa addeessee jira. Ammas oduu qormaata biyyoolessaa fi fincila qeerroo Oromoon godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsoo keessatti mormiin jabaa gootota qeerroo fi uummata Oromoon gaggeeffamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun fincilli xumura gabrummaa Wallagga Bahaa Waamaa Hagaloo mana barumsaa qophaa'ina Muxeetti itti fufee. Wallagga Bahaa magaalaa Muxee keessatti fincila xumura gabrummaa haala ho'aa ta'een qeerroon sagalee isaa dhageessisuutti fuun sochii warraaqsaa eegalamee haga fiixaan baasnutti duuba hin deebinu jechuun barattoonni qeerroo sabboontonni Oromoo fincila sirna garboonfataa irratti taasisan itti fufanii akka jiran beekamee jira. Godinaalee Arsii keessatti barreeffamoota warraaqsaa maxxansuun kan itti fufan yoo ta'u barrooleen kunniin magaalaa Saaguree keessatti kan maxxanfamanidha. Kanumaan wal qabatee wayyaaneen aanaa Loodee Ixoosaa keessatti uummata dararuu itti fuftee jirti. Magaalaa Jimaata Loodee keessatti isintu alaabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO haada elektirikaa irratti fannise jedhanii namoota hedduu achumaan aanaa Loodee Ixoosaa magaalaa Hurutaa jedhamutti guuranii hidhaa jiru. Namoota maqaa isaanii arganne keessaa namooti 8 maqaan isaanii Ridwaan Qaasim, Indiriis Qaasim, Bushraa Xaahir, Muhammad Amin Hussein, Barsiisaa Daanxoo, Mustafaa Hajii Gaboo, Amanaa, Awwal kanneen jedhaman warra mana hidhaa diinaa keessatti dararamaa jiran ta'uun baramee jira. Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti guyyaan cufiinsa mooraa boruu waan ta'eef waraanni barattootaa haga kutaa ciisichaatti deemanii jeeqaa jiru. Achuma Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti hidhaa fi reebichi poolisoonni hawaasaa fi dargaggoota irratti raawwachaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Haala kanaan dargaggoota nama 3 qabanii eessa akka geessan hin beekamne jedhan. Obsaa Yesuuf umrii 14, Ibsaa Shamsuddin, Alii Muhammad Xaafaa isaan kana yoo ta'an magaalaa keessatti sirna bitii gurgurtaa guutummaatti dhaabbatee jira jedhu jiraattonni. Waraana 200 ol magaalaa to'atee kan jiru yoo ta'u bishaan dhugaatii, ibsaa fi tajaajilli hawaasaa kan biraas waan hin jirreef jiraattonni rakkachaa jiraachuu dubbatan.
dhumarratti godina Shaggar Kaabaa Salaalee Aanaa Kuyyuutti gootonni barattoota Oromoo mana barumsaa Garba Gurraacha sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaa daran jabeessuun qormaanni kutaa 12ffaa Oromiyaa keessatti guyyaa tokkoof illee hin baratiin qoramuun miidhaa uummata Oromoof jecha kan yaadame malee uummata biyyattis fayyaduuf miti dursa gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoof deebiin kennamuu qaba jedhan. Warraaqsa finiinsuun yeroo ammaa kanatti gootonni uummatni Oromoo Garba Gurraachaa barattoota isaaniif dirmachuun dhaadannoo warraaqsaa fincilli xumura gabrummaa Salaalee keessaa itti fufee jira. Mootummaan Abbaa Irree waraana guddaa godina Salaalee irra qubsiisee jiru uummata mirga isaaf falmachaa jiru irratti dhukaasa gaazissummaa boombii ija keessaa mimmaan nama naqu dhoosuun uummata gooluu irratti argama. Gootonni barattoota Oromoo kutaa 12ffaa afur humna waraanaa Aga'aaziin qabamuun ittuma uummata Oromoo aanichaa warraaqsaaf akka dirmatan godhaa jiraachuu gabaasni nu qaqqabee addeessee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabannee kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kambiya kamu biya sanatti fuudhee heerumaa akka fedhetti biyya kamirraa bultii jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna. Humni xumura gabrummaa hin mirkaneessine bilisummaa hin gonfatu kan jedhu kutaa arfaffaa isaa yeroo darbe keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa shanaffaan isaa gaaffiin keenya hanga eessaatti jennee wal beellamne kan turre har'a qabadheen isiniif dhiyaadheera. Kambiya qabu biyya sanatti fuudhee heerumaa akka fedhetti biyya kamirraa bultii jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna. Gaaffiin keenya hanga eessaatti? Qabsoon Oromoo bifa gurmaa'inaan yookaan dhaabaan sochii eegalee kaayyoon qabsaa'amuu fi hedduu dhageenyee jirra. Gaaffiin kun kaleessa walga'ii bosonaa fi haala dhoksaa keessaan dhiyeeffamaa ture. Har'a garuu Oromiyaa keessaa ba'ee addunyaa mara walga'ee biyyoota addunyaa keenyaaf marii affeeree jira. Gaaffii walabummaa nuti gaafannu dantaa biyyoota hedduu Itoophiyaa keessaa qabaniin ukkaanfamaa jiraate. Bilisummaan kaleessaa ittiin ka'an har'a walabummaan biyyaa fi bilisummaa uummataan sirreeffamee warra dhihaa kana haalaan birrachiisus har'a ajandaa walga'ii isaanii ta'eera. Kana booda maal ta'uuf deema? Sochiin Oromoo jabaachaa deemuun waan utuma beekanii sodaatan gadi baasuuf jedha. Akkamiin nutti dhiyaachuuf deeman? Gaaffileen kana fakkaatan gadi fageenyaan ilaalamuu qaba. Mee haala kana keessaa gadi bu'ee dirree kana irratti kaasus namoota siyaasaa fi beektota keenyaaf akkasumas dhalooti jiru qabsoon kun gadi fageenyi isaa hangam akka ta'ee fi imala fagoo kana milkeessuuf waa hunda sadarkaan hojjechuu akka qabnu yerootu nu akeeka. Har'a dirree siyaasaa irratti qofaa wal huunee yeroo itti wal qabnu miti. Dhalli Oromoo ogummaa fi beekumsa isaan yeroo itti waliif birmatudha. Mootummoonni addunyaa addatti warri dhihaa gaaffii Oromoo kana ukkaamsanii qabanii taa'uu isaanii kan dhugeessu dubbiin kun kanarra caalaan badii hamaatu dhalachuuf ta'a jedhanii furmaata argamsiisuuf yaaluu socho'uu isaanii. Egaa balballi yookaan waltajjiin ajandaa Oromoo dhaggeeffatamtu saaqamtee namoota siyaasa keenya, beektota keenya, hayyoota keenyaaf kan kana fakkaatan bifa garaagaraan haasofsiisuu fi maree eegaluun waan hin oolle. Dhimma Oromoo irratti ibsoota adda addaa fi marii adda addaa gaggeessuuf jiran. Yeroo fi haala kanatti dhimma ba'uun ammoo ga'ee keenyadha. Haa ta'uutii haalli keessa jirru kanaaf nu tola. Beektonni keenya akka itti jiranii fi carraa argachuuf deemnu kanatti dhimma ba'uuf akka marga gammoojjii walirraa fagaatanii taa'anii waan itti milkaa'amu natti hin fakkaatu. Kanaaf muuxannoo biyyoota bilisooman guurratanii karaa sanarra bu'anii dhimma ofii raawwachiisuuf deemuun barbaachisaadha. Waggaa 25 dura yeroo chaartaraa san Oromiyaa itti amannee fudhannee kaartaa addunyaa irra jirti. Sun bor waan itti fidu hin beeknu. Garuu lafa Oromoo fi lammii Oromoo naannoo biraatti makamee jiru sirrii ta'utti fudhannee turre. Har'a haalli kun kanumaan akka dhumatutti gaaffiin yoo nuuf dhiyaate akkam goona? Har'a gaaffii magaalaa Finfinneen sochiilee hedduu gaggeeffannee jirra. Maaster pilaaniinis dhufee uummata keenya daangaa hanga daangaatti waliif birmachiisee jira.
Gaaffiin kun balbala addunyaas baneera. Yeroo kanatti dhaabbannee yaaduu kan qabnu lafa Oromoo fi uummata Oromoo dabarsinee laannee yaadachuudhaan gaaffii Finfinnee irra tarkaanfannee gaaffii uummata keenya nurraa citanii jiran dabalannee balaan faranjoonni sodaatan sun daran akka jabaatu taasisuun firdii ta'a. Har'a gaaffiin keenya wayyaanee irra dabree addunyaa keessa seeneera. Akka biyyattiitti dhiyaannaa taanaan ammoo biyya guutuu taatee beeksifachuutu dansaadha. Addunyaaf har'a deebii quubsaa laachuu qabna. Adeemsa dippiloomaasii kanarratti wal gargaaruu fi wal qajeelchuu qabna. Ogummaa kiyyaan isin gargaaruun barbaada jedhanii waliif firmachuu qabna. Kana jechuun hojiin kun har'umaa ka'amee kan hojjetamu ta'us bakka deemnu waan beeknuuf addunyaa gara deemnutti qajeelchuuf dursanii malaa fi shira ofii qopheeffachuun dansaadha. Gaaffiin keenya Oromiyaa, Raayyaa, Walloo, Dirree Dhawaa, Finfinnee kan kana fakkaatan akka dabalatu ammoo beeksifachuun gaariidha. Daanguma amma jirtuun nuuf haalaafani. Isa booda humnaan deeffanna jennaan of iraarsaa jiraachuudha. Kaayyoon warra ollaa keenyaa waliin tumsa dhaabbachuuf yaannillee fashalaa'uu ta'a. Kaartaan Oromiyaa inni sirriin gadhiifamuu qaba. Dhalootitti aanutti kennamuu qaba. Namoonni yookiin beektonni seeraa fi ogummaa sochii akkasii waliin jiran ga'ee lammummaa isaanii ba'uuf ajaja adda bilisummaa Oromoo eeguu hin qaban. Ijaaramanii ragaalee walitti qabachuun barbaachisaadha. Gaaffiin keenya hanga kaartaa Oromiyaa Waaqayyo nuu kennee bal'ataa of qopheessa. Xumurri gabrummaa bilisummaa dhage jennee xumurri bilisummaa maalidha? Gaaffii kanaaf deebii quubsaa kennuu kan dandeenyu hiikkaa bilisummaa akka dansaatti yoo beeknedha. Walabummaan dachee keenya irratti hundaa'a. Bilisummaan ammoo uummata irratti. Kana jechuun Oromiyaa keessa bilisummaan jiraachuudha. Biyya ofii keessatti bilisummaa qabaachuu jechuun nageenya qabdutu bilisummaa malee si jechisiisee wareegama si kaffalchiisa. Egaa bilisummaa uummata keenyaa fi walabummaa biyya keenyaan duuba waan guddaatu jira. Nagaan jiraachuuf garuu haala kaanii fi keenyaan wal bira qabnee yennaa laallu egeree keenyaa fi hojii har'a jabeessinee hojjechuu qabnutu jira. Teessoo lafa biyya keenya Oromiyaa yennaa laallu dhuguma nuti bilisoomuun gaanfa Afrikaa irratti geeddarumsa kaartaa addaa uumuun isaa waan hin hafnedha. Kaartaan haaraan kun bilisummaa keenya mirkaneessuu irra taree nagaan jiraachuu keenya dhugeessa. Haala keenyarraa kaanee garuu bilisummaan booda kan jiru nageenya keenyaaf hojjechuun hojii hedduu nurraa eegamudha. Waraana miliyoonaan qabanneef Oromiyaa qofa diina irraa baafnee nagaa arganna jennee dubbii xumuraa taasifannaan karaa irraa maqnee jirra. Nageenya Oromiyaa walaboomte kan mirkaneessu nageenya saboota Oromiyaa marsanii jiranii yoo mirkaneessinee fi qaama sochii keenyaa yoo taasifannedha. Wayyaanee Oromiyaa keessaa qofaa dhiibnee baasuudhaan bilisummaan dhugeeffannaan qoosaadha. Wayyaanee naannolee nu marsanii jiran keessaa baasuu fi mana isheettuu akka lammaffaa hin kaane taasisuu irratti hojjechuu ta'a. Kun har'uma karaan isaa eegalamus caalaatti jabaatanii hojjechuu fi tooftaalee gaggeeffamaa jiran waliin dhaabbatanii milkeessuun dirqama keenyadha. Dantaa keenyaaf taanaan wareegama barbaachisu kanfallee naannolee nu marsan keessatti nagaa waaraa argamsiisuun hedduu barbaachisaadha. Kana gochuuf sochiin eegalamee jiraatus dhalli Oromoo kamuu ambaasaaddara Oromiyaa ta'ee firummaa kana jabeessuu fi wayyaanee finciluutti of qopheessuu qabna. Ulaa wareegama ijoollee keenyaan argame seennee gaafa haasofnu yeroo hunda of qopheessanii dhihaachuurra warra ollaafillee dubbatanii dhageettii horachuun nu barbaachisa. Dhaabbilee siyaasaa keenyaarraa maaltu eegama? Qeerroon sochii itti jiruu jabeessuuf maal gochuu qaba? Nuti gaaffii keenya dhaga'aa jechaa jirra. Diinni ammoo Oromiyaa keessaa akka sabaabnuuf garaa nu jabeessaa jira. Qophii qabnaa? Kutaa isatti aanu keessatti ilaalla. Horaa bulaa. Kan biyya qabu biyya sanatti fuudhee heerumaa akka fedhetti biyya kamirraa bultii jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna. Nindufa sutuma sisike karam fagatulle sirrana fulmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike ergabi ya bayu takaga dintenga ya da
keetti jira kayyoo kun daganne gaawoo ansiif jecha fiigaa bakka garaan kenne gaawoo galuu mirgaan galaa guyyaan galuu geenne gaawoo garuutti dhiyaanne gaawoo mirgaan galuu geenne garuutti dhiyaanne gaawoo mirgaan galuu geenne akka taanu dhammee biyya baane biyya namaa keessa faffacaane biyya namaaf gabrataane akka taanu dhammee akka biyya teena dhammee biyya baane biyya namaa keessa faffacaane biyya namaaf gabrataane akka taanu dhammee akka biyya teena dhammee biyya baane biyya namaa keessa faffacaane biyya namaaf gabrataane akka taanu dhammee akka Nindufa sutuma sisike ramfagatulle sirrana fulmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike fagose hindiko kuyanu kamanu gawo rako yero lalle abdi kutung kamnu gawo kafa hundi galeo kamane di chimnu gawo kan manu magena rabbi wetin takashakin kamnu gawo oma shakin kamnu gawo takashakin kamnu oma shakin kamnu gawo oma shakin kamnu yadin bike sigafata tokkichi keessa kale sigafata biyya ormaata eesinadha bitamummaa keessa sigafata yadin bike sigafata tokkichi keessa kale sigafata biyya ormaata eesinadha bitamummaa keessa sigafata yadin bike sigafata tokkichi keessa kale sigafata biyya ormaata eesinadha bitamummaa keessa sigafata kata galit dufeni besisa ikka gudda wae san hasasa kan fenes ni be kadralisa kan afsudate nukironis namni hundu me mal madupata hunda tu wae kenya farfata oson fene namni waljalata gotan lammi san kesada namni hundu me mal madupata hunda tu wae kenya farfata oson fene namni waljalata gotan lammi san kesada turtiin waliin gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna sagantaa biraan hanga wal arginutti nagaan turaa injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati.